Harkafuun daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Ogeessonni fayyaa Xuqur Ambassaa har'a hiriira bahaniiru jedhame. Ogeessonni fayyaa mana yaalaa Xuqur Ambassaa Finfinnee jiru keessa hojjetan wiixata har'aa gaaffiin keenya nuuf haa deebi'u jechuun hiriira bahanii gaafata akka oolan dhaga'ameera. Barruun Addis Istaandard akka gabaasetti hakiimonni hospitaala Xuqur Ambassaa keessa hojjetan dhaadannoo adda addaa qabataniitu gaaffii gaafataa oolan. Lubbuu baraarree kiraa manaa kaffalachuu dadhabnee ogeessota fayyaa iraarsuun haa dhaabbatu, biyya lammii fayyaa qabutu diinagdee guddaa qabaataa kan jedhuu fi kabroo qabatanii ture. Ogeessonni fayyaa biyya kanaa ifatti gaaffii daballii miindaa faayidaalee garaagaraa fi bakka hojii aanja'an nuuf mala jechuun gaafachuu erga eegalanii baatii tokko caaleera. Torbee darbeerraa kaasee bakkoota garaagaraatti hospitaalotaa fi manneen yaalaa sadarkaa adda addaa keessatti hakiimonni hiriira wal fakkaataa bahaa jiru. Guyyaa torba keessatti gaaffiin isaanii yoo deebi'uu fi baate guutuu biyyattiitti hojii dhaabuuf akka jiran beeksaniiru. Guyyaa isaan jedhan boor xumurama. Addis Istaandard ogeessa fayyaa kan dubbicha keessa jiran irraan dhagaye jechuun wiixata har'aa caamsaa 12 bara 2025 toora feesbuukii isaarraan akka baasetti yoo ta'e hojii isaan dhaabuuf jiran guutummaatti osoo hin taane garii isaati waan uummata miidhuu hin taasifamu. Tajaajilli fayyaa kan akka ulfa deessisuu ICU fi dhukkuba tasaa yeroo mara numa jiraatu jechuun natti himameera jedhe. Dabballoonni, qondaalonni fi raayyaan sabaa himaalee mootummaa gaaffii ogeessonni fayyaa kaasan waan sirriidha, garuu dubbicha duubaan harka diinaa fi warra siyaasaatu jira jechaa jiru. Koongireensiin Federaalaa Oromoo hooggantootaa fi miseensota isaaf kaleessa leenjii kenne. Koongireensiin Federaalaa Oromoo hooggantootaa fi miseensota isaa godinoota irraa jiran walitti qabuun leenjii ga'umsaa kennuu fi karaa sabaa himaa hawaasummaa isaan beekseera. Leenjiin sun kan kenname caamsaa gaafa 3 bara 2017 bakka lakkoofsa Habashaatti yoo ta'u, kaayyoon leenjichaas qaama ga'umsa hooggantummaa dhaabaa guddisuu fi karoorfamee hojiilee hojjetaman keessaa tokko ta'uu paartichi ifa godheera. Kallattiiwwan bu'uuraa siyaasa KFO'n bu'aa ba'ii adeemsa qabsoo KFO fi fuuldureessaa fi ijaarsa caasaa KFO kanneen jedhaman mata duree irratti leenjiin kennamaa turedha. Miseensonni paartichaa leenjicha irraa qooda fudhatan leenjii fudhatan irratti marii bal'aa kan godhan yoo ta'u, hubannoo leenjii kanarraa argatan miseensota biroofis akka qoodan ibsaniiru jedha barruun karaa sabaa himaa hawaasummaa dhaabichaa irraa maxxanfameen. Leenjii sanarratti durataa paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaa fi miseensonni koree hojii raawwachiistuu biroon irratti argamaniiru. Finfinnee Kaazaanchisitti dhaabbanni konkolaataa kireessuu seera fayyadama koriidarii cabse jedhamuun adabame. Finfinnee kutaa magaalaa Qirqoos aanaa 8 keessatti dhaabbanni konkolaataa kireessu Shaam jedhamu seera fayyadama koriidarii cabseera jechuudhaan qarshii 100,000 adabamuu waajirri kabachiisa dambiiwwanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee beekseera. Dhaabbanni kun halkan dahoo godhachuudhaan misooma koriidaraa bakka hin eeyyamamne fayyadamuun miidhaa geessiseera jedha dambiiwwan magaalichaa. Gochi kun seera cabsuudhaan qabeenya uummataarra miidhaa geessisuu waan ta'eef adabbii maallaqaarra darbee itti gaafatamummaa waan hordofsiisuuf konkolaachisaan miidhaa geessise kun to'annoo seeraa jala akka ooluuf hordoffiin taasifamaa jira jechuun ibseera. Har'a konkolaataan Finfinnee irraa gara Moojoo deemaa ture tokko boolla seenee namarra miidhaa geessiseera. Konkolaataan namoota 14 feetee Finfinnee irraa kaatee gara Moojoo deemaa turte tokko kuftee miidhaa guddaa fi salphaa namarra geessisteetti. Konkolaataan Dolphin jedhamtu kan nama 14 Finfinnee irraa feetee gara Moojootti deemaa turte karaarraa maqxee bo'oo keessatti kuftee karaa shaffisaarra osoo deemuuti bakka gara Bishooftuu fi Adaamaa geessu maqurraa wayita ga'u karaarraa kaatee ujummoo balfaan keessa yaa'u seeneetudha balaan sun kan qaqqabe. Namoota fe'e keessaa harki nama tokko ciqileetti irraa citee wayita bu'u kaan irratti balaan qaamaa salphaan ga'eera. Konkolaachisaan homaan taane poolisiin hatattamaan isaan qaqqabee warra miidhaman mana yaalaa naannoo jirutti isaan geesseera jedhameera. Waajirri tajaajila jiraattotaa fi galmeessa ragaalee Finfinnee hojjettoota isaa 155 dhuusaa beeksise. Namoonni biraa hidhaman 33dha. Hojjettoota waajjira galmeessa ragaalee fi tajaajila jiraattotaa magaalaa Finfinnee keessaa kan hojii kachachala irratti bobba'anii jiru. Warri mootummaan bira ga'ee 155 akka ta'an qabamanii dubbiin isaanii harka seeraa galeera jedhameera.
Bara baajataa xumuramaa jiru kana keessa qofa hojjettoonni waajjirichaa 155 kan isaan qabamanii fi waan matta'aa fudhataniif tajaajila kennanii fi akkasumas seeraan alaa fi waan hin malle faayidaatiin hojjetaniif akka ta'e waajjirri sun beeksiseera. Hojjettoota tajaajila kennuuf ramadan qofa osoo hin taane hoogganoota hojichaa fi waajjiricha sadarkaan jiru qajeelchuuf kaa'ameenis warra qabaman sana keessa jiru. Hojjettoota isaatiin alaa namoonni 33 yeroo ammaa to'annaa seeraa jala kan jiran yoggaa ta'u waraqaa eenyummaa sobaa alatti hojjechiisanii gara waajjirichaa geessaa osoo jiraniiti kan qabamanidha jedhameera. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti manneen barnootaa sababoota adda addaan miidhaman iddootti deebisuuf qarshiin biiliyoona 3 fi kitillee 600 ol akka gaafatu biiroon barnootaa naannichaa beeksise. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti bara 2010 akka lakkoofsa Habashaarraa kaasee sababa garaagaraan manneen barnootaa miidhaman iddootti deebisuuf qarshiin biiliyoona 3 fi kitila 600 akka gaafatu biiroon barnoota naannichaa beeksiseera. Naannichatti waliigalaan manneen barnootaa 380 irratti miidhaan qaqqabeera. Hoogganaan itti aanaa biiroo barnootaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mohammad Usmaan manneen barnootaa naannichatti argaman waggoota 7 darban keessatti miidhaa irratti qaqqabeen iddootti deebisuuf hojiin hojjetamaa jira jedhan. Akka hoogganichi jedhanitti manneen barnootaa 140 gartokkeen 240 guutummaatti miidhaman waliigalaan manneen barnootaa 380 naannicharraa miidhaan qaqqabeera. Sababoota miidhaan manneen barnootaa sana irratti qaqqabe ifatti ibsuu baatanis naannichi waggoota darbaniif itti fufinsaan walitti bu'insa keessummeessaa turuun kan yaadatamu ture. Miidhaa manneen barnootaa irra ga'een barattoonni 100,000 fi 12,944 barnoota irraa akka hafaniif sababa ta'eera jedhaniiru aangawaan kun. Ijipti keessatti daanyaan du'a murteessuun beekamu tokko du'uun dhaga'ame. Uummata Ijipti biratti abbaan seeraa murtee du'aa kennuun beekamu ofiisaayyuu du'uunsaa dhaga'ameera. Abbaan seeraa fi walitti qabaan dhaddacha yakka mana murtii Kaayiroo dilbata kaleessaa du'eera. Abbaan seeraa maqaansaa Shaabaan Alshaamii jedhamu uummata biyyattii biratti maqaa abbaa murtii du'aa jedhamuun beekama ture. Abbaan seeraa suni wayitaa lubbuun turetti mormitoota Alsiisii dhibboota hedduun akka du'aniif murtee kennaa ture. Seenaa biyyattii keessatti bara 2013 mootummaan uummataan filatamee aangootti bahee ture pireezidaantii Mohaammed Mursii kan fonqolchee amma aangoorra jiru Jeneraal Abdul Fattah Alsiisiidha. Jeneraal Abdul Fattah Alsiisii deeggaruun daanyichi namoonni hedduu akka du'aniif murtee kenneera jedhameetu uummata biyyattii hedduu biratti maqaansaa ka'a. Murtee du'aa kan irratti kenne keessaa tokko Mohaammed Mursiidha. Mursiin akka du'aniif murtaa'e osoo hin raawwatamin bara 2019 yaala dhabuun osoo dhaddacha irra jiraniitii ka du'ani. Isaan duras pireezidaantii ka turanii fi mormii uummataan kan aangoorraa ka'an Hosni Mubaarak irrattis murtee kennee ture. Murteen bara sanaa akka Mubaarak hidhaarraa bahan kan ajajudha. Daanyaan mormitoota Alsiisii irratti du'a murteessuun beekama jedhamu suni kaleessa waggaa 72tti addunyaa kana gadhiisee deemeera. Sababni isaa immoo dhukkuba daranyootiin jedha maddi oduu Zaniyuu Arab jedhamu. Shaabaan Alshaamiin bara 1975 yuunivarsiitii Ayin Shaams Kaayiroo irraa seeraan erga eebbifame booda daanyaa ta'etu hojii eegale. Sababa qaala'insa gatii nyaataatiin fincila bara 1977 pireezidaantii Anwaar Saadaat irratti ka'een wanta raawwatame akka qoratuuf dirqamni mootummaa kan kenname Shaabaanitti ture. Ergasiitii guddachaadhuma deemee daanyaa beekamaa ta'ee bakka guddaa qabatee ture. Yuukireenii fi Raashiyaan Tarkiyyee keessatti wal agarruu jedhaniiru. Lola waggaa 3 lakkoofsisee dhaabsisuuf Raashiyaa fi Yuukireen marii eegaluuf kamisatti beellama qabataniiru. Erga 2022 lolli eegaleetii biyyoonni lamaan yeroo jalqabaaf qaamaan wal arguuf biyyi filatamte Tarkiyyeedha. Erga pireezidaantiin Ameerikaa gadaa kana aangootti dhufaniitii lola dhaabuu marii haa eegallu jechuun Zeleniskiin deddeebisanii fedhii qaban ibsaa turaniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Puutiin fedhii isaanii osoo hin ibsin waan turaniif guyyoota 30 lola dhaabuuf mariin osoo hin eegalamin yoona ga'e. Torbee darbe keessa Tiraampiif Zeleniskiin bilbilaan erga mari'atanii booda guyyaa 30 waraana dhaabuuf Raashiyaan hatattamaan mariif tole akka jechuu qabdu waamicha godhanii ture. Dhumarratti Puutiin kaleessa tole jedhaniiru. Baallama marii caamsaa 15 2025tti qabamee
irratti mootummoonni biyyoota lamaanii qaamaan wal bira taa'uuf jiru. Wal argaaf biyyi filatamte Tarkiyyeedha. Mataan biyyoota Awurooppaa dhihaa jidduu kana gara Kiev deemanii Yukireeniin aga dhumaatti si waliin jirra jechuun jajjabeessaniitu deebi'an. Kan Faransaay, kan Jarman, kan Ingilizii fi kan Poolaand waraana dhaabuuf marii gochuun barbaachisaadha erga jedhanii booda maal godha garuu aga Raashiyaan dhukaasa dhaabnetti waan milkaa'u hin jiru jechuun Puutinitti quba qabaniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Zeleniskiin marii sanarratti nan argama jedhaniiru. Gama Raashiyaatiin pirezidaantiin Puutin akka argamanii fi hin argamne amma yoonaatti nagaamne. Gama Moskootiin haalduree kaa'amee jira. Lafoota Yuukireen ishiin qabattee jirtu hundarraa qaamni sadaffaa akka qubatu kan jedhudha. Yuukireen ammoo Raashiyaa dabalatee daangaa kiyyarraa humni biraa qabaatu tokkon jiraatu jetteetti. Madda oduu kanaa Aljeeziraa Ingilishidha. Ameerikaa fi Chaayinaan ashuuraa walirra kaa'an hir'isuuf walii galan. Ameerikaa fi Chaayinaan guyyoota 90 dhufan gidduutti ashuuraa humnaa ol walirra kaa'anii turan hir'isuuf waliigalteerra gahuu ministeerri maallaqaa Ameerikaa Scott Bessent beeksisan. Akka Bessent jedhanitti biyyoonni lamaan ashuuraa yookaan taarifa dhibbentaa 115 walirraa hir'isuuf jiru. Yeroo ammaa kana Ameerikaan meeshaa Chaayinaarraa galchiturraa taarifa yookaan ashuuraa parsantii 145 kan keessa jirtu yoo ta'u, Chaayinaan ammoo meeshaalee Ameerikaa irraa galchitu tokko tokkorraa taarifa yookaan ashuuraa dhibbentaa 125 keessa jirti. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabna turtii gaarii isiniin jenna.